Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee akkuma baratame barumsa Ingiliffaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Maalinni barumsi har'a nuti barannu English conversation easy English conversation kan jedhudha. Haasawwan Ingiliffa keessatti adeemsifan sasalphoo kan ta'an garuu guyyaa guyyaadhaan kan itti fayyadamnu jechoota kanniin yookaan haasawwan kanniin kan beeknu ta'e baay'ee nu fayyadanii wantoota adda addaa yoo gaafannu yookaan wantoota adda addaa namaaf nu gaafatanii yeroo deebisnuuf nu gargaaran jechuudha. Kanarraa isiniif fideetini yeroo baay'ee iddoo adda addaatti nu fayyadan jechuudha. Jechoonni har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe viidiyoo kanarratti ni baranna jechuudha. Kanaafuu osoo gara viidiyoo keenyaatti seenuun dura warroonni chaanaala kanaa haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Akkasumas mallattoo bilbilaa san tuquudhaan viidiyoo ani yeroo hundaa gadhiisu isin ga'a jechuudha. Yoo wanta bilbilaa san tuqxan yeroo hundaa isin ga'a jechuudha. Akkasumas viidiyoo moo kan jaallattatu ta'e like godhaa jechuudha. Nama biraatiifis ni fayyada jettanii yoo kan yaaddan ta'e share gochuu fi hin dagatinaa. Yaada keessanis yoo qabaattan koomentii gochuu hin irraanfatinaa jechuudha. Amma gara barumsaa keenyaatti dabarra. English conversation kan jedhudha jechuudha. Yookaan haasaa Ingiliffaa yeroo hundaa fayyadamna. Fakkeenyaaf we need new clothes. We need new clothes. We need new clothes. Uffata haaraa ni barbaanna. Uffata haaraa ni barbaanna. Clothes jechuun uffata. Clothes amma asirratti pronunciation isaa clothes cufuu kan jedhamullee ni ta'a miti. Clothes jechuun cufuullee ni ta'a. Garuu akkanatti miti sun kan barreeffamu clothes. Clothes jechuun uffata jechuudha. Clothes uffata. We need new clothes. Uffata haaraa ni barbaanna. We need new clothes. Uffata haaraa ni barbaanna. Okay, next. Why did not you answer me when I called you yesterday? Why did not you answer me when I called you yesterday? Why did not you answer me when I called you yesterday? Kalee yoon siif bilbilu maaliif naa hin deebisne? Amma kana yoon fayyadamtanii nama tokko amma bilbiltanii fi yoo bilbila san isin jaraa kaasuu dide yookaan isinii deebisuu dide yoo isinii bilbiltanii deebii dhabdan yeroo biraa immoo yoo kan argitan ta'e yookaan deebistanii immoo yoo bilbilumaan kan argitan ta'e maal jechuu ni dandeessan jechuudha. Why did not you answer me when I called you yesterday? Jechuu ni dandeessan jechuudha. Kalee yoon siif bilbilu maaliif naaf hin deebisne? Why did not you answer me when I called you yesterday? Yesterday kaleedha. Did not answer me. Naaf hin deebisin. Kan jedhu jechuudha. Kan itti aanu ammoo akkana jedhee deebisuu danda'a. I was busy. I was busy. I was busy. Hojii qaba yoo ta'e namni suni hojii adda addaatiin kan qabamee jira yoo ta'e maal jechuu danda'a? I was busy. Isin jechuu danda'a jechuudha. Maal jechuudha? Yeroo hin qabu ture. Asirratti dhiifama yeroo hin jedhe yeroo hin qabu ture yookaan hojii adda addaatiin qabamee jira jechuudha. Namni tokko amma I'm busy yoo isin jedhe busy ani busyidha yoo isin jedhe hojii adda addaatiin qabamee jira yookaan namichi sun yeroo hin qabu jechuudha. Yeroo hin qabu busy kan jedhu isa bakka bu'a jechuudha. I was busy kan jedhu ammoo yeroo hin qabu ture kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, next. Can you turn on the TV?
Can you turn on the TV? Can you turn on the TV? TV banuu ni dandeessaa? Can you turn on the TV? TV banuu ni dandeessaa? Can you turn on the TV? TV banuu ni dandeessaa? Okay, next. The television doesn't work. The television doesn't work. The television doesn't work. Television hin hojjetu yookaan hin dalagu. The television doesn't work. The television doesn't or does not work. Television hin hojjetu yookaan hin dalagu. Okay, next. Did you buy everything I asked for? 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 Kanan gaafadhe hundaa bittee? Kanan gaafadhe hundaa bittee? Yoo jechuu barbaanne amma maal jenna asitti? Did you buy everything I asked for? Did you buy everything I asked for? Jenna jechuudha. Yoo maal jechuu barbaanne kanan gaafadhe hundaa bittee jirtaa wannan gaafadhe hundaa jechuudha. Did you buy everything I asked for? Kanan gaafadhe hundaa bittee? Kanan gaafadhe hundaa bittee? Yoo jedhe maal jechuu dandeenya? I forget. I forget jechuun nan irraanfadhe jechuudha. Nan irraanfadhe yookaan irraanfadhe hin jira jechuudha. I forget jechuun irraanfadhe yookaan nan irraanfadhe kan jedhu bakka bu'a jechuudha. I forget nan irraanfadhe kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Kanuma baay'ee miti jechuudha. Kanniinuma barannaa kanneen kan qabattan yoo baay'atellee qabiinsaaf isinitti tolu ta'a. Kanaafuu akkanumatti gabaabaadhaan isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha. Guyyaa baay'ee akkanatti irraa fayyadamaa jechuudha. Kanan isinitti himu yookaan kan barattan kana garuu qabadhaa jechuudha. Baay'ateefis osoo hin taane akkanatti gabaabaa kana yoo qabattan isin fayyada jechuudha. Hin irraanfatinaa. Gabaabaa waan ta'eef qabachuudhaaf isinitti tola. Kanaafuu hin irraanfatinaa jechuudha. Viidiyoon keenya kanuma ture. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Viidiyoo laayik gochuun hin irraanfatinaa. Bye.